Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena Sheikh Abdul Nasir Ismail Kawwe Jawabina Nanno Oromia Godina Hararge Baha Afran Kallu Faisa Ola Ohorra Ana Goro Guto Ganta Mattisane Raja Antu Baisatti Akkalakkom Sahabasha Nanno Barakula Sagal Jahatami Faisa Ismail Kawwe TV Maimuna Abu Bakar Wadai Ilmadira Argatan Ilmasani Khanas Abdul Nasir Jechuran Maqamu Gafatan Innis Abdul Nasir Ismail Kawwe Jame Yamamu Jalkabe Hada fi Abbani Sahawi Din Kabawan Taif Qur'an Barsisuf Murtaifatani Din Rabbi Tifi Sahannan Inuma Hada fi Abbani Sahakofoso Intane Rabbi Nisaka Inni Khalifah Din Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taif Bekomsan Ummat Muhammad Tajajile Haka Rabbi Rasulullah Bani Adam Barsise Chillimi awamun matan shirkin gumfam tefeisa Garai ba islamat tiyame isam bararo akka baruf azal watti akkawan murteiseti Innini sadiyam sa ilmi jalqabe yeroo gabaabduu keessatti bakka aalimni gahuu qabu gahee achi mul'ate Inumaahu akka waan hammaaraniitti naqaniitti ilmi mimmi'ooytuun irraa shurufkaa'uu jalqabde Shayni isa Haji Muhammad Nasir dargaggeessa jabaa kana jaalatee itti amanee ijaazaa kenneefi akka qaraa'isuuf isa eebbise daa'imni gaafa Khaan Ismaa'il Kawweetii fi Maymunaa Abubakar Wadaa irraa dhalate amma diiniin faayamee maqaa ilmiitii fi kan kabajaa gonfatee hawwiin haala isaa kan buruu ganamaa sun milkooytee Sheekh Abdul Nasir ta'uusaa amma mirkanooyte Sheekh Abdul Nasir Ismail Kawwe ilmi Islaamaa barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa hijiraatti bara 1410 yoo ta'u akka lakkoofsa Habashaatti bara 1982 akka lakkoofsa warra Faranjiitti ammoo bara 1990 ta'uu isaa ragaa afaan sheekaa irraa arganne mirkaneeffannee jirra. Sanirraa kaanee umriin isaan ilmi Islaamaa barsiisuu irratti dabarsan waliigala waggaa 33 ta'uun isaa dhugaa shakkiin qabne hannan qaanfachiifne waan ta'eef anis qoma dhawadheetiin isiniif hima. Allahu Akbar! Takbiir! Allahu Akbar! Shayni waggaatti dabarsiisaa ture kana keessatti iddoo mijjooytuu yookaan majlisa waan hin qabneef yeroodhaa yerootti bakkaa fi bakkatti akkasumas manaa fi caayettis jijjiirrachaadhaa waliigala iddoo beekamtuu torbatti qaraasisaadhaa arra gahe. Allahu Akbar! Iddooleen torban sunis kan armaan gadii kanneeni ta'a. Tokkoffaan jalqaba yeroo barsiisuu eegalu aanaa dubara raddaalee dhuunfaa ganda jaarraa bakka jahamtutti barsiisuu ture. Lammaffaan isa raddaa kanarraa ganda Aadam Wadaay goora gubbaatti barsiisaa ture. Sadaffaan ammoo majliisa addaa jaami'aa ulamaa'ota Itoophiyaa hedduu kan taate yuunivarsiitii seenaa guddaa qabdu caayaa muka Oromiyaa kan maqaan isaa ejersa jedhamu jalatti waggaa tokko roobaaf qaama keessa qaraasisaadhaa ture. Iddoon kunis leelee ganda elemoo ta'uu isaati. Afraffaan bootaan inni itti barsiise qobboo mana warra Nuuree keessatti waggaa ta'u achittis waggaa tokko barsiise gara biraatti sosso'e. Shanaffaan magaalaa qobboo mooraa madrasaa keessatti waggaa 4 ol caayaa garbii jalatti bonaa fi ganna roobaa caamoo osoo hin jedhin barsiise ammas gara biraatti jijjiirrate. Allahu Akbar! Iddoon ja'affaadhaa magaalaa qobboo ganda tawhidaa masjidu taaliim keessatti waggaa 8 ol barsiisuudhaan dabarse. Iddoon torbaffaadhaa magaalaa qobboo masjida guddaa hoggaatamu achittis kunoo waggaa
amma galee jira. Sheekh Abdinaasir Usmaa'il qawwee waggaa 38 adda addaa manaa fi caayaa jalatti barsiisaa ture keessatti dhiira jajjabduu nafii qabdu ta ummataaf diin rabbiitiif bu'aa qabdu ulamaa'ota hedduu kan dhibbaan lakkaa'amu oomishee ummata islaamaatiif dhiyeessee jira. Akbar. Mee ulamaa'ota isaanirraa baratan keessaa muraasa maqaa isaanii waliin haa dhageenyu. Isaanii fi maqaa isaaniitis sheekuma keenya Sheekh Abdinaasir irraa kan odeeffannedha. Isaanis tokkoffaa Sheekh Anas Hussein gaara mul'ataa waggaa ta'u gara biraatiin abbaa koo hanna dhale ta'uu isaati. Allahu Akbar. Lammaffaan Sheekh Jaafar Kaarraa, sadaffaan Sheekh Fuwaadii Maddisaa, Sheekh Bushraa Hassan, Sheekh Bushraa Muummee, Sheekh Abdurrahmaan Hussein, Sheekh Ahmad Bushraa, Sheekh Abdul Jabbaar Obbii, Sheekh Ahmad Diin Obbii, Sheekh Ahmad Asabot, Sheekh Muusaa Asabot, Sheekh Ahmad Guddoo Makkalaa, Sheekh Ahmad Guddoo Makkalaa, Sheekh Muhammad Abdii, Sheekh Umar Lagagabaa, Ustaaz Abdurrahmaan Hussein harma isin beektan kana jechuudha. Sheekh Muhammad Abdullah Malkaa jedhuu kan jiru, Sheekh Abdoosh, Sheekh Muhammad Kamaal Juudi, Sheekh Muhammad Kamaal Arsii, Sheekh Nasruu Masalaa, Sheekh Muhammad Awwal Cinaaksan, Sheekh Alii Jibroo fi kanneen kana fakkaatan hedduudha. Isaan nan amma isinii lakkooyina warra barsiisaa jiran ta'uu isaaniiti. Maal kana qofare kunoo guyyaa irraa warra baratee bilchaate kan sheekha tahan nama 20 ol eebbisee waraqaa nagaa fi ijaazaa hannaa fi jiraachuu isaa kunoo waliin argaa jirra. Sheekh Abdinaasir rabbiin laaffisee fi harka namaa irraa ofii carraaqqatee hurkaa ofii nyaatee maatii guddifachaa rakkoo fi balloo nabiyaa fi yaarii hunda obseetu waggaa 33 barsiisee arragame. Eega rabbiiti haala hunda keessatti gargaartee kan waliin dabarte haadha teenya kan taate haadha Ikhlaas Sheekaatii fi yoo jiraate darasaa isaanii qofa ta'a. Yeroo ammaa aalimman jajjabaa biyyi keenya qabdu keessaa isa tokko. Fanniiwwan Sheekh Abdinaasir barsiisan keessaa fanni usuulaa, fanni hadiisaa, fanni mustalahaa, tafsiira, shaatabii fi nahawis tolcheeti barsiisa. Fanni nahawiidhaa Sheekh Aliyyii Caatee yeroo soomanaa asitti fidatee osoo irraa qara'uu boodarra Sheekh Aliyyis ijaazaa kannee fi qaraa isi jedheenii biraa deeme. Allahu Akbar. Sheekha keenya umriin isaanii amma gara waggaa 55 geesseeti jirti. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Eegaa obboleeyyan keenya seenaan sheekhaa waan dhumuu miti. Ammaaf asumatti gabaabbachuuf dirqamnee jirra. Ani kan seenaa kana isiniif qopheesse Nadrii Sheekaanas barataa Sheekh Abdinaasir Yekkaatit bara 2015 Feebruaarii 2023 Rajaba 1444 Majlisa Intishaar Sunnaa magaalaa Qobboo.